warra faannoo waliin laga dhaqanii waliin haasanii waliin mallatteessanii tokko taanee mootummaa lollaa tokko Alsanyiin egaa dhugaa baasee jira. Soo karaa nagaa geggeessuuf nagaa buusuu isaatti gammachuu guddaan irraa qaba. Qeenxee ta'e garuu Ammas ta'u uummanni Oromoo waliigalteen jiraatu malee nagaan argatu. Yaa ijoollee keenya Oromoo ijoollee dhiiraa barri badee jira of eegaa. Taaksii keessatti cabbatteet. Akkasi gudii durbi dhiira gudiiduu jalqabdee. Bishaan qopheeffadhaa gastii ergadhaa. Ija keessa ilaalime. qabdi siin gudi boodii si qabdi. Removee bishaan ilaaluu jalqabani. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamar kafoonni hordoftotaaf kabajamtoota Oromoo Show akkam akkamnaaf jirtu. Annagaa koo alhamdulillah kun qaxaleen keessan har'as viidiyoo karooraasinii qabadee dhufeetan jira. Akkuma beekamu hedduu kana badaa dhufaan jiru babbadeetan jira beeka. Ammallee stuudiyoo kiyyatti hin deebine stuudiyoo kiyyatti deebi'inaa jira jirtanii ijoolleen baay'een hojii dhuftanii na gargaartu. Akkuma beekamu gaa viidiyoo bobbaarsoo bashannansiisoo kan irratti dubbannu kan irratti muudii qabnu ergasii kan ittiin fasaasana jennu isin qabadee dhufeetan jira. Gudii fayyadu dhufeedhan duruntaan as bishaan kanatti naqamee barama jedhan akkas fa'i ba'e. Yaa Rabbi kaa yaa Rabbi salphannee egaa warreen immoo gara chaanaalii kanaatti haaraa dhuftan ammallee chaanaalii kanaaf haaraadha ammallee moo subscribe godhaati maatii chaanala kana ta'anii isin jira ijoolleen Oromoo hin qusatinaa laayikiitti hin qusatinaa subscribe akka tokko qusataa jirtu ilmi Oromoo tokko isinii guddatee bakka guddaa ga'uun barbaaddanu boor isin waamsisa qaxaleen isin akkan suufii of fedhuun barbaaddanu isin akkan fuudhumaan akkan barbaaddanu egaa laayikiittiidhaaf subscribe ittiin qusatinaa yoo wallaaltan immoo kunoo kana jala subscribe kan jettu yoo gurraachaan jiraat yoo siin tuqne tuqaa subscribe godha 30 seenuu fi 27 gallee jira guddaa galatamaa isin jechuu barbaada gara viidiyoo. Harkatti naqadhuu siin jedhe maammee bishaan gatti naqadhu. Bishaan qopheeffadhaa gastii ergadhaa. Akkana qabbidusi. Akkana godheera. Akka kuma kuu kanatti akkanatti akka kuma keessa kana kaamera. Okay. Mashallah. Yetu aja lateta. Yetu aja la wala somnula. Rabbi sirka. Jalan wallahi lazim jalan. Jalan ni misi? La. Me ko ibara chi ije ke sera ni. Qabdi siin gudi boodii si qabdi. Yeroo jabate koy mami. Yeroo jabate. Jalan ni aram kumtina mari. Yeroo jabate. Wallahi lazim. Mami, isin kun durummaan fi nu jira. Jira. Ani. Ana kanatti ilaalee fuula sii keessa ilaalee naa galee ani ija keessa ni ilaalaa ijoolleen. Qabdi mucaan kun durummaa qabdi. Rabbi nu sochisinii cheek godhamteetti ni qabdi garuu wanta durummaa kana ilaaluuf cimaadha. Hin qabdu wala yoo ta'u dhaqaati maal kun dhiirin jedhe malee wal maaxaan. Yoo biqilti torba godhatteetti. Arif aja kulub. Qoy. Qabdi. Obboleettii koo ni qabdan jedhe haqa isa kan rabbii immoo dubbadhati ragaa ba'i. Dhuguma qabdamoo hin qabdu ati immoo hima. Waa tokko wal jedhaan. Dhiiraa wal argeen beeku wallahi lazim. Murata koo adagaa jireedhan. Ilaalaa maa jettan naa. Hin qabdu jedhe Mahammad. Akkamitti barte Mahammad Nuur? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Kofi ilaale karii. Qabdi. Maamee qabdi asala. Wallahi lazim dan ninka katani. Nanggaa badhaa. Nanggaa badhaa malee gabadhaa. Abshir. Abshir. Galatoomaa dhugaa dubbachuu keessa. Isa dhugaa dubbachuu kee galatoomaa itti maasha Allah. Mucattiin kun amma poolisiidhaan eegamuu qabdi moo hin qabdu? Poolisiidhaan eegamuu qabdi mucaan kun. Eegamuu qabdu. Tokko dhugaa baadha dhugaa saasofna bishaan qopheeffadhaa bishaan wal sobuun hin jiraadha bishaan qopheeffattanii mubee waamee dhufu ana ammallee oma akka siyaasa'uudhaaf hin geenye laasii galee ammallee oma akka siyaasa'uudhaaf hin geenye mubeen isinii waamaa dhugaa sabbahaa safuu dhabboo.
Lammi. Eessa deemaa jirta? Gara waan akkan deemata. Kootu kori. 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 Mata jaarkaanii sabaatuma yoo rakaatti. Lakki anaan tola waan namaateef garumallee gargaaran jedheetani. Maaloo baatitti baay'atee jedheetani. Gowwaa bara 1856 ta'aadha lammiin nutti. Bara 1856 bara sana beektaa haganaan jenne malee barri hin dhaladhean bara 1986 tuqaa 5 maasha Allah jettanu maasha Allah warri jaarsa barbaadan gastii ergadha. Yaa ijoollee keenya Oromoo ijoollee dhiiraa barri badee jira of eegaa. Taaksii keessatti cabbaxxeet fuutee galteet danazzaziistee itti taphattee gatteechumaan qaama saala isaatiin itti taphatteet akkasitti goddanyaan isaa tokko takattalee qabe jechuudha miti tan. Of eeggannoo godha biyyi baddee jirti biyyi garam deemaa jirti namarraa meetima dhibba fagaadha namni tabalaashee keessattuu dhalaan tabalaashaatee jirti. Ilmoo dhalaa dhiiraa akkana godhuu jechuun ulfaataadha. Dhugaa rabbi luka arraabsiste arrabaan ani obboleewwan kiyyaa ija afuuna dhufan daa'ima xiqqaa waggaa 5 fazzaziisdee fuutee galteet ijoolleen soba jettan isin mataan keechan buqqeen isin danazzaza. Kuni waan Itoophiyaa keessatti adeemsifamaa jiru yeroo ammaa kana birriidhaan nama attaallalu. Gabra Sadoomiyaan kun birriidhaan si attaallalu. Maxaxitti waa godhanii si danazzaziisu. Nyaatatti waa godhanii si danazzaziisu. Bishaanitti waa godhanii si danazzaziisu. Sirna dhaltuu harkaa midhaan nyaatina. Haadha manaa kee yoo hin taane dhaltuu amantee hoteela keessatti midhaan waliin hin nyaatin. Midhaan nyaattu lafa gootee biraan deemin. Maxaxxi kee fixii biraa deemi. Banaa gattee deemna si dhumate. Cawutti si gootetti maccaa si godhatte jechuudha. Viidiyoo si waraabaa sana. Lakka of eeggannoo godha. Yeroo baay'ee nan iyyaa waa'ee kana. Amma viidiyoo wayii naa ergame nagarra mi'an. Isin yoo akkuma isinitti hidhan nama dhageessan. Dhugaa rabbi waan ishin goote jechuudha. Viidiyoon duba deemamee waraabame. Taaksiin Addis Ababaa akkana ta'e makiina mataa keenyaan qabnu maal yaabbanne ishinu? Indee akkamitti nama waliin dhaabbattu kan? Ayiin maammaa Itoophiyaa. Ayiin maammaa Itoophiyaa. Jechuun duraan dursee anaaf jechuun waa barbaanne isinii galee taaksii keessatti akkam ammaan poolisiin naa qaxaramuu qabaan. Qaxaleen keessan isin jalaa hatameennaan akkamitti wallahi isa kan qalbii isuma dhugumaa garuu jammarameera. Nuti yoo jammarame nuti maa wanta akkasii maa inni jara miti qaaniyyoo ana qeen maazariitti madda'an ana dhaqee namuu maazariitti madda isinii galee maa inni wanta akkasii maazariin manatti na hidhattee achitti na qallabde ammaan yoo naqeetti madde isinii galee akkamiin amma viidiyoo nan sodaata rakaa amma akkamiin danda'e viidiyoo isiniif hojjedhu kan qalliidha. Zaman akkasii irras geenye jirra. Yaa Rabbi maalitti agarsiifta? Amma ijoollee moodeela barbaannaa kottaa gaa. Hawwayyoof kottaa moodeela barbaannaa. Moodeelli nu barbaannu eenyuuni? Amma ijoollee mataa akkana godhatamu agarreeti. Baaziliin itti dibannee birrii meeqatti gannaqanii dhaqanii mataa akkana godhanii dhufa hin agarreeti. Maal jechuudha beektaa? Sheexana fakkaachuudhaaf farankaa baasu. Nama fakkaachuudhaaf natsaadha. Tola. Nama fakkaachuun tola. Sheexana fakkaachuudhaaf farankaa baasu. Bakkuma itti baasan nutti baasan. Bakkuma itti baafamu itti baafame jabaadhaa. Ila dhaggeeffadhu. Tokkotu dandeettiidhaan biyya Ingilizii kana keessaa dandeettii wayii qabaa hireen muddeenii hireen akka hin taane gooteenii karaa daariitti gale. Karaa daariitti galee uffata tarsaa uffate rakkate. Uffatuma tarsaa kanaan gaafa dandeettii isaa gadi baafatu biyya riin uffata tarsaatti gale. Uffata mucaan gaafa tanaa tarsaafatee ittiin wallisee du'e
hadha kunoo dhaggeeffadhu Chikaagoo dhaqee maaliin argeseeti surree teessumarraan gabbuufatanii qumxaa mul'isan tokko agarree jedhaate tuunuma teessuma gaarii moo fakkaatanii mul'isanii maana mariif amma Chikaagoo keessatti tokkotuyyuu faranjii tokkotuyyuu gaafa nu dhaynu sana gurbaan wallaggaa tokko magaalaa Chikaagoo keessaa maqaa kee irraan fadhee irra laatuuf yaadadhu gaalaa yoonaa argaa jiratte mucaan wallaggaa ijoollee naannoo mandiiti magaalaa Chikaagoo kana keessa naan deeme kophaatti na argate magaalaa Chikaagoo kana keessa naan deeme waa meeqa natti odeesse gaa natti himee akkan waa hubadhu na godhee mucaa dargaggeessaa wayiiti bicuu ijoollee goroo liqimsite maqaa isaa irraan fadheera malee magaalaa kana keessa deemee waa na agarsiise maan natti maa warri gugurraachaa argan kuni gaafa ijoollummaa jira akka jarri hin barate toftaadhaan godhama jedhe hin baratin hin jedhamu jedhe akka hin baranne godhama malee toftaatitti hojjetama jedhe warra gurraachaa kana biratti maa dimokiraasiin inni siin dhabamte islaama qofa irratti miti gurraacha biratti sin hojjettu islaama biratti miti amanti gosas bifas ni filatti yooti gurraacha fite maa gabaa keessatti irra hojjetanii hin ajjeefne maa hoggaamee kan darbe hoggaa sadii moo afur irra hojjetanii hin ajjeefne sababa kalarii akka waan rabbii dogoggoree kalqe akka waan rabbi inni filate addeenya keessatti lalate amma gaa jara nutti hidhannee jireenya jiraataa jirru jara nutti hidhaquudha maraataa jirru si galee moodeelli keenyaadhaa gadi galoo gaafa taatu jechuudha warra achirra taa'ee asitti horiidhaan nu dha'u birri keenya maaltu samaa'itti ol baase jara miti hima waan hojjetaniiti waa hundi naasaamuufi malee. Dhageessanii birrii kaffaltanii jennee hin ta'inaa jechuun dubartoonni jirtu miti fakkeenyaaf mataa noormaalii jaallattu immoo dhiirarraa jara mataa akkas fakkeenyaaf amanamummaadhaaf iyyuu kan naqee waan tokko irra bu'u eenyuun isa mataa dheereffatee deemu. Waan baay'ee keessa galtu akkasiin jechaadha. Mataa keessan meemee dubartoonni maal filattu? Ijoollee dhiiraatiif dhiisaati meemee koomentii irratti ni ilaalla meemee jara kan filattu sin jara mataa dheereffatamu jara akka jara filattu. warra faannoo waliin laga dhaqanii waliin haasaanii waliin mallatteessanii waliigala galtee ka siyaasaa kan waraanaa walii mallatteessanii tokko taanee mootummaa lollaa tokko taanee mootummaa aangoo irraa kaafnee aangoo qabanna jedhanii walii mallatteessanii ol deebi'anii booda moota akka turanii faannootu uummata fixee faannoota akka kana godhee uummata ka'aa jedhanii uummata kakaasan kanneen akkanaa kun maal inni yoo jenne egaa ajandaa siyaasaa agartee waan barbaadan sana galmaan ga'uudhaaf uummata aarsaa kaffalchiisanii dhiigi dhangala uummataa kacabu uummataa itti bahii siyaasaa sana immoo kan dhimma itti bahu nama biraati jechuudha. Yeroo tokko warri kuni kanneen agartee dhuganii onlaayinitti baanii haasaan isinima jiru. Kanneen agartee hashiishii fi agartee maalii wuxanii argitee onlaayinitti baanii haasaan isinima jiru. Amma sila teknooloojiin tole yuutuubiin garaagaraa waan garaagaraa tole akkaataa itti namni sagalee wal dhageessisu. Kanneen immoo qama'anii innaa agartee qaba'anii mirqaan itti toles kanneen haasaan isinima jiru. Kanneen akkanaatiif deebiin laannaa yoo jenne deebii ilaachuun nama rakkisaa akkatti deebii ilaatan isin qabanii jechuudha. Deebii ilaachuun isin danda'amu akkatti deebii ilaatan isin qabani. Gabaabumatti warra bilisummaa Oromoo zoonii giddu galaa loleen beeku hin lollee durayyuu mootummaatti ijaaree durayyuu akkana ta'ee jedhanii olaanii gubbaatti na barreessanaan arga. As gaddeebi'anii immoo warrumti kun jechuudha. As gaddeebi'anii warrumti kun immoo meeshaa dhiigaa fi lafee jaallaniin dhufee fuutanii hin galiinaa yeroo san jedhan illee nan arga. Egaa namni lollee namni lafeen cabsine sila gama tokkoon hin lollee guyyaa tokkotti qawwee dhukaaftanii rasaasa dhukaaftanii hin beektan erga ta'ee dhiigni dhangala'ee kamii lafeen cabe kamii meeshaan hidhanne sun immoo eenyutu nutti hidhe. Yoo mootummaan nutti dheeraate mootummaanis kana akkaataa itti isaan mootummaan nutti hidhe sana dubbachuu. Ofii meeshaa sana nuu kenna yoo taate immoo meeshaa nutti kennine sana fuutanii nu alaan galiina lafa nuu kaa galaa jedhanii otoo dubbatanii illee bareeda ture. Garuu waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddu galaa lolarra ture moo lolarra hin turre kan jedhu suni uummata Oromoo nu keessa sochoonee fi mootummaa nuti ittiin wal lolaa turretu beeka jechuudha. Dhugaan jiru kana jechuudha. Har'a waliigaltee kana mootummaa faana haasa'ee waliigaltee kana mootummaa faana walii mallatteessine kan jedhu sanaa fi mootummaa sodaadhaaf jecha
Yookanis immoo waan biraatiif jecha dhugaa haqa kalee dirree gubbaa tures haqa uummata keessa tures haaluu dubbachuu waan na sodaachisu tokko illee hin jiru borullee hin jiraatu jechuudha. Lollee moo hin lollee sana natti beeka. Lollee erga ta'eeti meeshaa har'aa dirree gubbaa irratti eenyuyyuu abbaan fedhayyuu arguu danda'u. Meeshaa gurguddaa bireena sinaappara waraana agartee har'aa agartee sana booda gubbaa irratti ibsa waraana amma yaa'ee dhufee namni otoo hin booji'in qawweedhaan dhukaasee otoo hin dhuunfatiin walii galtee argitee mallattaa sana amanee fudhatee waraana har'a dhufee bakka isa barbaadamu sanatti bakka gali jedhan sanatti galaa jiru kana eessaa finne lafa kamii finne meeshaa sana eessaa finne meeshaa sana dhuguma yoo mootummaan nu kenna akkati mootummaan nu kenna sana dubbachuu isaa irra ture jechuudha sobanii walirra boofuu callaatu hin ta'in. Hamma wanni nu barbaadaa jirru achi gorrees deeggaree as gorrees deeggaruu hin dandeenyu maaliif hundinuu Oromoodha. Kanaaf wanti nu asirratti jechuu barbaannu uummanni keenya jidduutti hin miidhamin uummanni keenya nagaa nuuf haa ta'u nu achis asis iddoo tokko iyyuu hin gallu garuu uummanni keenya rabbi nagaa nuuf haa taasisu rabbi uummata miskiina uummata gabaree uummata waan beekne maaf nu jala ajjeesa jarri nagaa nuuf haa ta'anu jarri qofti nagaa nuuf haa ta'anu malee isa kana deeggarree achi gorree hin jennu. Ummatuma keenya rabbiin akka inni nagaa nuuf buusuuf raddu'aa kadhadhaa. Viidiyoon dheengaddeessan mul'ate illee khayrumaa fi beeka rabbi akkas mul'isee dhugaan Oromoo ba'uuf mul'isee hammas ta'u dhugaan Oromoo hin dhokatu hin bahaa jiras. Jaalli sanyiin qabsoo karaa nagaa geggeessuuf nagaa buusuu isaatti gammachuu guddaan irraa qaba. Qeenxee ta'e garuu rakkoo sana hundeedhaan dhabamsiisuu hin danda'u. Warra hafantu jira. Waraana jaalle marroon hoogganamutu jira. Waraana jaalle gammachuu abboyyeen hoogganamutu jira. Hanga hundi isaanii kun iyya uummata isaanii dhaga'anii sagalee uummata isaanii dhaga'anii nagaa buusanii walitti dhufanitti haati iyyeessaa boo'uu hin dhiistu. Jaalli sanyiin galata guddaa qabda. Namni waan baay'ee jechuu danda'a. Namni arrabsuu danda'a. Namni xiqqeessuu danda'a. Alagaatti hin baqanne. Alagaatti hin galle. Obboleessa isaatti saba isaatti gale. Kabajaa uummata isaatiif gale. Ulfina uummata isaatiif kennuuf gale. Sodaatee hin galle. Bitamee hin galle. Dhugaadha. Hammas ta'u Oromoo waliigaltee argachuu qaba. Waliigalteedhaan umtariin furmaata argachuu qaba. Malee wal loluudhaan wal dhabuudhaan yoomiyyuu uummanni keenyas nagaan argatu. Egaa viidiyoon raaf qabdee dhufe kana fakkaata. Isinitti toleera. Ittiin barattaniitu jedhee yaada. Warri amma xumuraatti na hordoftan guddaanaaf galatooma isinin jaaladha. Waan tokko immoo koomentii jalatti naa barreessuu hin dagatinaa. Amma xumuraatti hordofeera. Gizinaan jettan ufay. Egaa amma viidiyoo kabiraatii walitti deebinutti Oromoo Show. Bye.